Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba cinaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee. Dutee awaree gamtu lubbuun tiyyaa allaatti namarsitu reeffa kiyyaa. Dutee awaree gamtu lubbuun tiyyaa allaatti namarsitu reeffa kiyyaa. Dhiiga kooti ina barreeffamu bilisummaanii. Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenyaa har'aatiin waa'ee haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti adeemsaa jiru haala jiru irratti mari'achuudhaaf keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya Dr. Awwal Alooti as stuudiyoo Oromiyaa 11 keessatti argamu. Dr. Bagana Gaanftan amma sirra deebuudhaan. Bagana kana eeddan. Har'a gaafiif deebiidhaaf wal bira taa'u jirra. Mee haala yeroo irratti mari'achuudhaaf marii keenya jalqabuun dura torban dabre keessa sirna yaadannoo artistaa Caaluutti ture. Akkamiin xumurame maaltu jira? Gaarii xumure. Baay'ee sagantaa haala milkaa'aa ta'e tokkoon xumuramedha. Namni akka gaariitti bahee sagantaawwan nuti saganteessine hundi sagantaa guyyaa 3 ture. Kuni hundiyyuu haala eegne oliin nu milkaa'e. Baay'eetti gammachuu qabna. Hawaasni keenya goota ofii walitti dhufee akka ayyaaneffatu, akka faarfatu, akka yaadatu shakkiin qabnu ture. Garuu immoo namni hagas tokko walitti dhufeetiin haala bareeda saniin haala mul'inna qabu akkas godha waan jedhu irratti xiqqoo shakkii qabnaa ture. Qophiin adda addaa illee torbaatna keessa deemaatiin waan tureef jechuudha. As keessatti Oromoonni kan Minisootaas kan Minisoota alas dhufees Haacaaluun maal jechuu akka ta'e dhugama Haacaaluun hawaasa kanaaf qaalii akka ta'e saba kanaaf ija gurra akka ta'e gurra san dhabuun ija san dhabuun immoo hagamta akka uummata kana miidhe haala saniin bahee ayyaaneffachuu isaatiin bulseetiin jira. Yaanni nuti irraa kaasisuma sani akka gootaatti eega wareegame kabajaan isaan malu godhee fi gaggeeffamuu qabaa ture. Hin gaggeeffamne isa kana gochuudhaaf ture. Nuti akka yaadaatti qophii kana qopheessinee nama walitti finnee yaadachuu ni qabna, waa'ee isaa haasa'uu qabna, waa'ee isaa dubbachuu qabna, waa'ee haftee isaa irratti mari'achuu qabna jenneetiin wanta kana kan goone akka gaariitti milkooneetiin jirra jenneetiin fudhanna. Mee garuma sagantaa sanitti achisinaa deebisuuti. Sagantaa guyyaa 3 ture booda walgahii ture. Walgahiin sun cinaan mul'atee ture, cinaan immoo cufaadha. Isa cufaa sanarraa hawaasni Oromoo gurra qaree waa eegutti jira. Wanni gurra buufnu yoo jiraateef. Kuni walgahiin sun miidiyaamaaf cufaa ta'e malee hawaasaaf cufaan turre. Eenyummaan iyyuu dhufeetiin hirmaachuu hin danda'a ture. I think waamichi godhamillee akkasuma. Akka gaafa Haacaaluun fa'aa ajjeefamanii Jawaar fa'aa hidhamanii qabatamni Oromiyaa keessa jiru guutumaan guutuutti jijjiiramee qabsoon qeerroof qarreen Oromiyaa godhaatiin hin turan. Qabxii fidee yookaan immoo bu'aa inni argamsiise guutumaan guutuutti redirect ta'eetiin karaa biraa yeroo itti deemedha yeroon sun. Proosesiidha wanti sun gaafuma san hin taane gaaf sanatti garuu guutumaan guutuutti namoonni qabsoo Oromoo keessatti gumaacha baay'ee godhaa turan sagalee baay'ee sagalee ta'aniitiin yeroo baay'eedhaaf hojjetaatiin hin turan. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti mormitoota wanti jedhamu mootummaadhaan alatti guutumaan guutuutti lafarraa badeetiin hin ture. Politically eliminated ta'aniitiin hin turani. Yeroon sun yeroo Oromoo rakkoo guddaa keessatti galee ture. Ammas rakkuma keessa jira garuu yeroo san eegalee jechuu dandeettan very particular way. So yeroo rasan jirraa jalqabeetiin mariin goggamaatiin hin ture. Keessattuu diaspora kana keessatti haala kamiini sochii diasporaan godhu deeggarsa diasporaan sochii biyyatti godhamuuf godhaatiin hin jiru kana haala kamiin coordinate gochuu hin danda'ama, qindeessuu hin danda'ama waan jedhu irratti marii guddatu bakka adda addaatti godhamaatiin hin ture. Initiatiivii adda addaa bakka adda addaatti namni haasa'aatiin hin ture wanta kanarratti. Yaanni isaa sochiin tokko qabsoon tokko kallattii wahii kaa'amee strategic directionii wahii jiraate sabni strategic directionii san hordofeetiin
kaayoo isaa karaa saniin gahuudhaaf kan hojjenne taate martinuu ganauma ka'eetiin ajenda namni adda addaa bakka adda addaatii kennuuf duukoo kan deemu taate gurguruun hin danda'amu akkanumatti baraatu eeteetiin iyyaatumaan ooltaa jechuudha. So kun rakkoo guddaadha. Fragmenteeshinii guddatu ture. Isa kana akkamitti haala bu'a qabeessus qabu tokko walitti finneetiin qindeessuu dandeenya waan jedhu irratti mariin ture. Ammatti akkuma waltajjii sanarratti jedhaatiin turre hayyoota baay'ee jidduutti namoota sochii adda addaa garee adda addaa geggeessan biratti walii galteen walitti dhufneetiin wajjin hojjechuu qabna jedhu broadly nama hundaa miti nama hunda yeroo tokko bira geetteetiin mara walitti fiddeetiin ammachuullee hin dandeettu ammachuun barbaachisaadha garuu ammatti piroosesiin namoota hundayyuu gara waan kanaa fiduu wajjin hojjechuu irratti walii galuu qabna ilaalchi jedhu uumuu itti deemaatiin hin jira. Walii galleetiin wajjin hojjechuu qabnaa dhimma Oromoo irratti qofa osoo hin taane frameworkiin keessatti wajjin hojjennullee maal fakkaachuu akka qabu kanarrattis wajjin hojjetamaatiin hin jira. So walii waltajjiin suni walumaa galatti outline frameworkii amma irratti hojjetamaatiin hin jiru kana hawaasaa dhiyeessuu fi irratti mari'achuu ture jechuudha. Mariin godhamaatiin hin ture sanii cufaan turre waltajjiin suni ifa ture waamichi nama hundaaf ture. Miidiyaadhaaf cufaa ture malee. Miidiyaaf cufaa ture. Garuu ammoo cufaa ta'eetiin hin hafu yeroo gabaabaa keessatti koongiresiin waamamu jira. Yeroo sanitti dokumentoonni jiranii hojiiwwan hagammaa hojjetamanii frameworkiin kun mataa isaatti maal akka fakkaatu guutumaan guututti gadi bu'eenyaan mariin irratti godhama jedhee eega. Galatoomee Dr. Awwal gara biyyaatti adeemnu. Gara biyyaatti adeemnu yeroo ammaa kana ajjeechama kanaan wal qabateetiin namoonni tokko hidhamanii turan. Hidhaa kanarratti dhiyeenya kana manni murtii federaalaa murtii nama kanarratti yookiin yakkamtoota himannaan irratti baname kanneen irratti murtii kennanii jiru. Isaan keessaa Xilahuun Yaamii umrii guutuu akka hidhaadhaan adabamu murtaa'ee jira. Walumaa galatti murtii biyya san keessatti adeemaa jiru akkamitti ilaaltaan? Namoota amma akka Haacaaluu namoota ajjeefaman Haacaaluu qofaa miti namoonni high profile ta'anii chief of the army warra ammaa naannoo Amaaraa gaggeessaa ture sanniini nama injiinera amma construction gardisan hoogganaatiin hin ture namoonni baay'een high profile individuals ajjeefamaatiin hin turani. Kuni haala baay'ee shakkamaa ta'ee namoota ta'aatiin hin turanidha. Haawwan irratti koomentii gochuu hin barbaadu garuu Haacaaluudhaan wal qabatee jalqabarraa ka'eetiin haalli piroosesiin seeraatti deemaatiin hin ture baay'ee shakkisiisaa ture. It's not credible investigationiin suni. Waan amanamummaa qabu wayiitii miti adeemsi seeraa kan ture. Wanti mootummaan jedhuyyuu mataa isaatti wal dhahu ture. Wanti mootummaan egaa Haacaaluun ajjeefame booda namoota qabu osoo hin taane namoota biraa dirree Oromoo keessa jiran irratti hojjete hoo laalte kuni wanta shira wahii of keessaa qabu fakkaata. In any event garuu investigationiin godhamees namoonni kara seeraa dhiyeeffamaniitiin amma irratti murtaa'ee jedhu kunis piroosesiin suni amanamaa hagan ta'initti murtiin kun mataa isaatti maatii Haacaaluutiif Haacaaluudhaaf haqa argamsiisee jira jechuun xiqqoon dhiba. Haqi wayita dalagamu ifaan ta'uu qaba. Justice must be served openly. Haala namni argu tokkotti jechuudha. Amanamaa ta'uu qaba piroosesiin kun ammoo mootummaan piroosesii nama yeroo baay'ee abbaa alangaatti himataa ragaatti dhiyeessaa ragaan sun eessaa dhufaa kuni wanti beekamu hin jiru manni murtii akkuma beektu bilisa ta'eetiin wanta baay'ee wanta mootummaan dhiyeessu diduu qaama danda'u miti manni murtii. Kanaaf bakka manni murtii bilisa ta'initti bakka qorannaan adda addaa mootummaan godhaatiin hin ture shakkisiisaa haala ta'etti credibility bakka hin qabnetti. Isa kana ani waan guddaa jedheetiin bakka guddaa kennee fi Haacaaluun haqa argate jedhee akkasitti ilaaluu hin danda'u. It's impossible. Manni murtii
namoota amma Jawaar fa'aa, Baqqala fa'aa, namoota biraas warra akka Iskindir fa'aa dhimma siyaasaatiif jedheetiniin mana hidhaatti ugguree sababuma adda addaa barbaadaniitiin maqaa seeraatiin namoota kanatti taphataatiin jiran kunillee mana murtiiti. Mana murtii akkanarra akkamitti dhugaa eeguu dandeetta? Dhugaa eeguu hin dandeettu. Kanaaf shakkii guddaarraa qabaa akka haqxi haa caaluudhaaf argameetti ilaalu waan kana. I don't. Galatoomii Dooktar Meekara rakkuma biyya keessaatti ammallee lola Tigraayitu jira. Lolli garee TPLF godhaa jiru ammas itti fufee jira. Inumaayyuu as tarkaanfatanii gara naannoo Affaar keessa seenaniitiin lolu gahanii jiran. Lolli kun yoo dhaabbachuu dhabaate gara sadarkaa maaliitti tarkaanfata jettee yaaddaate? Lolli eega yeroo tokko lola bante taayiteetiin hin gandaweetti jechuudha. Lolli suni babal'achuu danda'a karaa adda addaatiin. Mootummaan Itoophiyaa wayita Tigraay waraanu karaa naannoo Amaaraatiin qofaa miti kan itti seene. Karaa Eertiraatiinis seene. Karaa Sudaaniinis humni seene ture. Karaa qilleensaanis wanta adda addaa gochuudhaaf yaalii godhaatiin turan. Wayita humni jiru jechuudha. So wayita waraana keessa seentu waraanni kun karaa adda addaa bal'achuu akka danda'u ifa. TDF hinjifachuuf waraanatti jira. Mootummaan Itoophiyaanis hinjifachuuf warri Amaaraas saniif karaa argataniin hunda haala danda'anitti lafa qabachuudhaaf warra diina jedhaniitiin naannessaatiin hin jiran dadhabsiisuudhaaf wanti godhamne hin jiru. So waraanni kun gara Affaar bal'achuu qofa isaa osoo hin taane gara naannoo biraas bal'achuu danda'a. Waraana waan ta'eef jechuudha. Kanaan dura nuti manni addunyaa mootummaa kana karaa nagahaatiin waraanni kun dhumachuu qaba jedheetiin kadhataatiin hin ture. Yeroo sanitti namoonni mootummaa hoogganan karaa nagahaatiin dubbiftachuu hin barbaannu namoota kana lafarraa fixuu qabnaa balleessuu qabnaa jedhaa turanii yeroo tokko immoo dhumaniyyuu lafarraayyuu badanii jedhaatiin hin turanii. Kuni ana wanta ajaa'ibaa hin qabu. Waraana kana mootummaan Itoophiyaa hinjifachuu akka hin dandeenye ifa ture. Garuu ammoo TDF yeroo gabaabaa san keessatti mootummaa Itoophiyaa haala saniin salphisee waraana lakkoofsi isaa hagas ga'u tokko booji'ee lafa Tigraay keessaa hin baase jenneetiin immoo eegne. It was impossible jechuun wanti haaraa wahii yoo uumame malee humna yeroo san qabaniini mootummaan naannoo tokko uummata miliyoona 6 ka waraanni immoo achi keessaa bahe mootummaa jiddu galeessaa ka uummata miliyoona 100 ol hoogganu ka waraana guddaa qabu ka isteet harkaa qabu ka ollaadhaan deeggarame kana hin injifatamanii jedhaniitiin eeguun rakkisaa ture yeroo sanitti jechuudha. Sanis godhanii jiranii ammas waraanni deemaatiin hin jira. Waraanni kun ammoo itti fufu akkanatti. Yoo waraanni kun akkanatti itti fufu taate heegeree biyyattii sanaatiif baay'ee shakkisiisaadha, baay'ee rakkisaadha. Warri naannoo Tigraay uummannis mootummaan naannoo san bulchus fedhiin isaanii maal akka ta'e ifa godhaatiin hin jiranii. Fuuldurri keenna hegereen keenya Itoophiyaa wajjin miti waan jedhu kaasaatiin hin jiranii. Kuni ta'us danda'a, ta'uu dhabus danda'a. Garuu ammoo haaluma waraana karaatiin biyyattiin tun itti fuftu taate riskiin biyyattiin tun diigamuu danda'u iyyuu baay'ee guddaadha. Garas deemuu dandeenya ultimately jechuudha. Sanumaan wal qabsiiseetiin lolli naannoo lamaan walakkatti ka'e ammas lola naannoo Somaaleetiif Affaarii jidduutti ka'e kun miidhaa kam qabaata mootummaa irratti? Affaarii fi naannoo Somaalee jidduu rakkoon ture asin duras. Rakkoon kun rakkoo yeroo dheeraa turedha. Akkuma fakkeenyaaf Oromiyaa fi Somaalee jidduu rakkoon ture jira rakkoon naannoo sanii. Ammoo sa'aatiin hin jiru maa inni mootummaanii kontrooliin inni biyyatti irratti qabu laafaa adaduma deemuun humnoonni adda addaa kan yeroo kaan rakkoo adda addaa walirraa qabanii seera harkuma isaaniitti galfataniitiin walitti deemaatiin hin jiran. Inni kuni waan tokko. So kuni karaa saniin qofa osoo hin taane karaa biraatiin bal'ateetiin deemuu danda'a. Hin dagatiin gara biraatiin ammoo Oromiyaa keessa waraanatu deemaatiin hin jira. Beenshaangul keessa waraanatu deemaatiin hin jira. Amma Somaalee fi Affaar jidduu Tigraay fi naannoo Amaaraa jidduu waraanatu deemaatiin hin jira. Naannoo hagamii amma naannoo waraana keessa hin jirre hoo jette
naannoo xiqqaadha lakkoofsaan jechuudha biyyattiin baay'inaan waraana keessa jirti jechuudha yeroo ammaa kana. Kuni hundi dubbataatiin hin turre yeroo dheeraadhaaf mootummaa hubannoo biyyattii sanii hin qabne seenaa biyyattii saniitiif ulfinna barbaachisaa ta'e kennuu hin danda'in structural forces like humnoota biyya san keessatti structured ta'aniitiin yeroo baay'eedhaaf turan rakkoo akkamii fiduu danda'anii yoo haala sirrii ta'een biyya sana gara fuulduraa oofuu dadhabne wanta jedhu osoo hin ilaalin biyyattii sana gara oofanii kunis akkasumatti bal'ataatiin itti fufuu danda'a. Riskiin kun deemeetiin biyya sana diiguu danda'a wanti isin jedhuu fi waraanni amma mootummaa jiddu galeessaatii fi Tigraay jidduutti godhamu kun qofti mataa isaa rakkoo kana fidaa miti. Rakkoo kana wal qabatee akka mootummaan kun gara aangootti dhufee hariirummaan hawaasota sabaaf sablammoota adda addaa jidduu jiru biyya san keessatti baay'ee laafe. Baay'ee Amaaraa fi Oromoo jidduu gaafa lammaanfaa Abiifaa gara aangoo dhufanii walitti dhufiinsi asiin dura mul'atee hin beekne tokko. Oromooraan gaafa OA jechuudha. Exactly. Uumamee ture. Haala san dura mul'ateetiin hin beekne tokko. Baay'een kennaa haala kanaan saboon lamaan kunniin walitti dhufuu akka danda'an taate hireen biyyattii sana irra deebi'aniitiin consolidate gochuu, reconstruct gochuu akka amma jirtu kanatti osoo hin taane akka gariin isaa biyyi tuni tiyyaa aadaa kiyya irratti ijaaramtee afaan kiyya irratti ijaaramtee and therefore garas deemuu qabdi waan akkana maraatuma amma deemu kan osoo hin taane biyya sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran hunda ammatteetiin calaqqisuu dandeettu taateetiin ijaaramuu hin dandeetti jenneetiin abdii godhataatiin hin turre. Unfortunately mootummaan haala nama gaddisiisu tokkoon humnoota asiin dura aadaa isaanii afaan isaanii olaantummaa isaanii sablammoota adda addaa irratti tuuluu barbaadan imboldan godhee hin jabeessee wanti isin barbaadan wanti isin feetan hin ta'a jedheeni innis karaa san deemee nagartama bakka jirru. Biyyattiin yeroo ammaa kanatti salphina guddaa asiin dura mul'atee hin beekne keessa jirti. Salphina guddaa. Reputationin biyya akka biyyaatti qabdu ilaalchi addunyaan biyya saniif amma qabdu institutionii biyya san keessa jiru fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa fudhachuu dandeetta. Reputationii jabaa qaba ture asiin dura jechuudha. Mootummaan wayyaanee yeroo dheeraadhaaf biyya san keessatti at least strategiin isaan foreign policyidhaan biyya keessattis hordofaatiin turanii isaaniif akka humna biyya tokko san bulchuutti jechuudha. Biyyattii sanis itti fufsuudhaan wal qabatee competent ture sirriidha jechuu biyyaa miti. Mootummaa cunqursaa ture saniif uummanni qabsaa'eetiin aangorra ari'e namoota kanneen. Garuu ammoo biyyi suni gara diigamuu hin deemne ture yeroo sanitti. Reputationiin ilaalchi addunyaan biyya saniif qabdullee kabajamaa ture yeroo sanitti. Hiree adda addaa yeroo irraa gara yerootti uumamu advanteejii isaaniitiif akka itti fayyadaman hin beekanii ture. Gaafa Ameerikaan waraana shororkeessummaa irratti labsiteetiin hin jette mallasfaa kana rabbitu fidee jedhee. Kan rabbitu nu fidee jedhee. Maaliif itti fayyadamuu danda'a? Sumaaleetu jira naannoo sanii. Uummanni Sumaalee walumaa galatti musliimaa. Teerorizimiin Sumaaleen immoo yeroo san mootummaan qabdu ture. Teerorizimiin waqaan teeroristoonni Sumaalee irratti haala salphaadhaan dhufaniitiin beezii ijaarrachuu danda'anii asii socho'uu danda'anii hootspootii guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf ammoo nuti isin gargaaruu dandeenya. Wanti kun akka uumamne jedhanii mootummaa Ameerikaa irraa karaa adda addaatiin gargaarsa guddaa argataatiin turan. Gargaarsi kun immoo karaa security qofa osoo hin taane karaa development aid karaa misooma les ture. Saniif Itoophiyaan gargaarsa guddaa biyyoota argatan keessaa biyyoota tokko turte dabarsanitti jechuudha. Kanaaf poolisiin isaanii at least coherency qaba, consistency illee qaba. Amma biyyattiin waraanni biyyaa fakkeenyaaf waraana naannoo tokko uummata miliyoona 6 ta'u hoogganuun haala saniin salphateetiin wayita Tigraay keessaa ari'amu diinonni Itoophiyaa naannoo san jiran
Sudaanis fudhachuu dandeetta amma dubbiin garas deemaatiin hin jirti. Ijiptis fudhachuu dandeetta dubbiin fokkataatiin hin deemaatiin hin jirti. Kunniin amma akkam jedheetiin Itoophiyaa kabajuu danda'a. Akka biyyaatti biyya hunda qabdu waan akkanaa osoo gooneetiin hin jenne rakkoon irra gahuu danda'a jedhaniitiin sodaachuu hin danda'ama. Hagas tokko biyya kana salphisan. Lolumaan wal qabateetiin yeroo ammaa kana marsaalee hawaasummaa irratti viidiyoowwan argaa jiru tokkotu jira. Hedduu garaa nama nyaatan maaliif yeroo ammaa kana mootummaan federaalaa qeerroowwan hedduu keessattuu naannoo Oromiyaa keessaa gara lolaatti akka isaan hirmaatan yookiin irratti dirqiidhaan deemuu isaanii dubbataa jiru. Warra achi irratti hirmaatu kanaaf dhaamsi ati qabdu jira. Lola kanarraa uummanni Oromoo maal fayyadama? Baay'ee nama gaddisiisa kuni dhugaa. Mootummaan waraana hinjifachuu hin dandeenye eega takka qileebuun eega takka salphanne ilma namaallee jal'ifneetumaan wareegama goonaa jedhanii ijoollee daa'ima treeningii gahaa hin qabne milishaa ganda keessa qawweellee akkatti baatu sirriitti hin beekne kana waan adda addaa jedhanii gariisaa dursanii gariisaa karaa adda addaatiin pireejerii irratti uumaniitiin gara soofaatiin jiran. It's very unfortunate. Wanti amma yeroo ammaa kanatti mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessa taa'eetiin yookaan immoo naannoo sanitti waraanatti seeneef maalidha? So ammatti olaalteetiin jette mootummaan Itoophiyaa mootummaa naannoo Amaaraa deeggareeti waraana kana keessa kan jiru. Amaarri lafa asin dura warra Tigraay irratti wal dhabaatiin hin turan ka seeraan ala fudhatan karaa waraanaatiin kan fudhatan isa kana tiksuudhaaf isa kana defend gochuudhaaf waraana kanatti jiran. Waraanni kun technically hulaalteetiin hin jette waraana seeraan alaati. Biyya tokko keessatti lafaa wal qabateetiin wal dhabbiin ka jiraatu hoo ta'e wal dhabbiin suni karaa seeraa hiikama malee humnaan hin hiikamu. Warri kun lafa kana humnaan fudhate. Humnaan biyya heerri jirutti fudhachuun ammoo seeraan ala. Akkuma seera Itoophiyaatti iyyuu waraanni amma godhamaatiin hin jiru kuni waraana seeraan alaati jechuudha. Ilmi namaa waraana seeraan ala ta'e kanaaf wanta kaayoo wayii hin qabne keessatti iyyuu Oromoo hulaalteetiin hin jette wanta Oromoo haaluma kamiin iyyuu fayyaduu hin dandeenye tokkoof wareegama kaffalaa jira jechuudha. Maaliif Oromoon tokko lafa Amaaraa fi uummanni Tigraay irratti wal lolu lafti tun ka eenyuutii ka hin beekne haqti eessa jiraa ka hin beekne maaliif dhageessine waan akkanaatiif wareegama? Wareegamuu hin qabu. Akkuma isin jedhe waraanni kun jalqabumarraayyuu ka'uu hin qabu ture. Eega immoo jidduu eega gahaniitiin waraanni kun rakkoo guddaa fidaatiin akka jiru biyyattii irrattis uummata irrattis eega beekan haala waraana kana keessaa bahaniitiin karaa nagahaatiin dubbii sana hiikan barbaaduu qabu ture. Kanas hin goone. Amma haala maraatumaa tokkoon ilma namaa ijoollee treeningii wayitiyyuu hin qabne milishaa gara waraanaatti ofaatiin hin jiranii milishaan ammoo yoomiyyuu waraana injifatee hin beeku. Yoomiyyuu waraana injifatee hin beeku. Ilma namaa califteetiin wareegama gochuu dandeetta, itti oofuu dandeetta. Garuu ammoo haalli dubbiin amma jirtu suni structure itti saateetiin hin jirtu olaatteetiin hin jette mootummaan kun waraana Tigraay injifachuu hin danda'u. Hin danda'u. Doktor asirratti gaafiin dabaluu barbaadu. Dhimmi kun dhugamaan lafa naannoo Amaaraa yookiin uummata Amaaraa gargaaruudhaaf moo dargaggoota naannoo Oromiyaa yookiin dargaggoota Oromoodhaa waan gara lola kanaatti guuramaaf kaayoo biraatti duubaan jireettanii addusin? Kaayoon isaa mootummaa wanti barbaadu akkaan hubadhutti waraana injifachuudha. Kaayoon guddaan. Injifatamuun barbaadanii haalli isaan injifatamuu irraa itti fufambisuu dandeenyaa jiraniitiin itti yaadan dargaggeessi baay'ee waan jiruuf kan itti guuruudha. Ilma namaa garuma ibiddaa calisanii erguu jechuudha. Ilma namaa ofuyyuu defend gochuu kan dandeenye jechuudha. So fedhiin isaanii fedhii biraan ittiin fakkaatu waan waraanuma kana injifachuudha. Waraanni kun ammoo waraana injifatamuu danda'u miti yeroo ammaatti. Waraanni tokko kaayoodhaaf akka qabsaa'u ta'e lakkoofsa akkuma fedhallee haa xiqqaatu survive gochuu danda'a. Yeroo dheeraadhaaf waraana keessa turuu danda'a.
kaayoodhaaf waan qabsaa'uuf jechuudha. Waraanni damoozaaf jedheetiniin waraana keessa jiruuf kan waan hin beekne kaayoo tokko malee calliseetiniin dhiibameetiniin karaa adda addaa hamilee tokko malee gara waraanaa deemu tokkoo miti. Ka Itoophiyaa kaayoo hin qabu wanta waraana kana keessatti seeneef illee hin beeku ittillee hin amanu yookaan dirqamee achi jira yookaan damoozaaf achi jira. Damoozaaf namni achi jirullee dirqameetumaan jira jechuudha. Maaliif biyya akka malee hiyyummaan keessa jirudha. Hiyyummaan kun immoo nama dirqa namni waan adda addaa akka godhu riskii adda addaa akka fudhatu. Kanaaf waraanni kun hinjifannoo bilishaa fi amma ijoollee daa'imman deeman kanaan xumuramuu hin danda'u. Unfortunately kaayoon isaanii garuu karuma kamiiniyyuu hinjifachuudhaaf karaa kana namoo hinjifachuu waan danda'u natti fakkaata. Mee gargaafii itti aanutti adeemute imbaasiin USA Finfinneetti argamu gareen TPLF mootummaa naannoo Amaaraatii fi Affaar keessaa akka bahu akkasumas immoo milishaawwan naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessattuu lixa Tigraay keessaa akka bahaniif akkasumas waraanni Eertiraa immoo guutumaan guututti Tigraay keessaa akka bahuuf ibsa baasanii jiru. Adde Samantaan kanuma ilaalchise Samantaa Paawar achi jirti. Yeroo ammaa kana muummicha ministeeraatiin illee odeeffannoo waliin argine jedhutu jira. Walumaa galatti yaamichuu kii ibsa isaanii kan akkamitti ilaaltaati? Kuni jalqabarraa jalqabeetiin ilaalchisaanii kan ture akkanuma. Wanti isaan jedhaatiin hin turani haalli biyya keessa jiru baay'ee shakkisiisaadha, baay'ee sodaachisaadha. Rakkoon biyya sanii rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa immoo mariidhaan hiikamuu qaba. Mariidhaan wanti kun hiikamuudhaa fi staatus quo waan ta'een jiraachuu qaba. Hundiniyyuu gara osoo waraanni kun hin eegalin turanitti deemuu qabanii. Kana jechuun mootummaan Tigraay naannoowwan amma haaraa naannoo isaa hin ta'in kan qabate keessaa bahuu qaba. Garuu ammoo mootummaan naannoo Amaaraas naannoowwan Tigraay keessa seeneetiin lafoota qabatisan keessaa bahuu qaba. Of course mootummaan Eertiraa biyya san keessa seenuu hin qabu ture jalqabumarraayyuu mootummaan addunyaa United Nations dabalatee European Union dabalatee achi keessaa bahuu qaba jedhaniitiin lallabaa turanii iyyaa turanii yeroo dheeraadhaaf. So wanti Samantha Power haasa'aatiin turte waan haarayaa miti. Poolisii mootummaa Ameerikaa akka asiin dura ture irra deddeebiteetiin ibsaatiin turte jechuun waan haarayaa miti. Silaa karaan ta'uu qabulle isuma isaanii akka warri ibsiin jedhee haalli mootummaan naannoo Amaaraa lafa amma Tigraay kana qabateetiin itti jedhe seeraan ala. Mootummaan Itoophiyaa kun kan amma jiru kun innumaayyuu mootummaa seeraan alaati maandeetii akkasillee hin qabu. So rakkoon guddaan karaa nagahaatiin mariidhaan haasa'an rakkoowwan jiru kana hiikuudhaaf fedhii qabaachuu dhabuudha. Wanti Ameerikaan illee jedhaa jiru masani. Gaafii keenya gara xumuraatti deemaa jirra Dr. Yeroo ammaa kanatti yeroo muraasaaf illee taatu biyyi keenya mootummaan qabdu jennee haa yaadnu waa'ee uummataa yaaduudhaaf deemne jechuudha. Uummataaf yeroo ammaa kanatti biyyi teenya rakkoo gurguddaa lama keessa jirti. Rakkoo nageenyaatii fi qaala'insa jireenyaati. Uummanni keenya mootummaan ala akkamitti rakkoo lamaan kanneen ofirraa ittisuu yookiin hambisuu danda'a? Isteeta keessatti biyya amma Itoophiyaatti jennu isteeta kuni wanti baay'een kan dhiyaatu mootummaadhaan karaa mootummaati. Nageenyaaf tasgabbiin waan hundarrayyuu barbaachisaadha. Kana kan gochuu danda'u mootummaadha. Wanti biyya alaarraa gara biyyaa dhufeetiin hawaasni itti fayyadamu, uummanni itti fayyadamu waa hedduu keessa dabreetiin waan deemuu fi mootummaan jiraateetiin wanta san hoosafisee malee faasiliiteetti godhe malee wanti sun ta'uu hin danda'u. Karaa fayyaa soolaalteetiin jettee karaa baankii goolaalteetiin jettee namni mallaqa argachuu qabaa, bituu qabaa, gurguruu qabaa. Kuni wanti hundiniyyuu mootummaadhaan wal qabata. So bakka mootummaan hin jirretti uummanni jireenya isaa akka duraanitti fufsiisuudhaaf baay'ee rakkata. Wanti gaariin mootummaan tokko yoo hin jiraatiin kan biraa dhufuun isaan oolu. Biyya akkanumaan jallisteetumaan mootummaadhaan ala ta'uu hin dandeettu. So mootummaan jira amma
mootummaa seeraatii heera qabeessa legitimacy qaba kana gaafii gaafachuu dandeenya. Garuu as a matter of fact mootummaan hin jira. Biyyattii baay'ee keessatti rakkoon haa jiraatu malee karaa dinagdee waan akkasii karaa nageenyaa karaa tasgabbii sarviisiin akka tokko dhimma kennamaatiin hin jira. Deemnee garuu haala mootummaan wanta kana kennuu gochuu hin dandeenye birees ga'uu dandeenya. Yeroo san ka humni bakka san bu'uu danda'u humnuma qophaa'eetiin hin jirudha. Garuu uummanni akka uummataatti namni hundiyyuu akka dhuunfaatti aga tokkoof qopheessuu danda'a wantoota akkanaatiif. Garuu akka hawaasaatti wanti gochuu danda'u baay'ee miti. Wanti hawaasni gochuu danda'u bakka adda addaatti Oromoon akka Oromootti sablammoonni adda addaas akkasumatti yoo mootummaan kun nurratti kan jigu taate akka hawaasaatti wanti gochuu nuti qabnu maa inni qophiin gochuu nuti qabnu maa inni jedhaniitiin mari'atanii uf qopheessuun barbaachisaadha. Yoo uf qopheessite qofa kabajamtee akka humnaatti ilaalamtee warri humna qabu siin mari'ateetiin bakka siin malu siif gochuu danda'a. Amma humni biyya san keessatti karaa waraanaatiin hidhateetiin hin jiru tokko mootummaadha tokko immoo warra Tigraay. Osoo mootummaan kun fakkeenyaaf kan kufu taate humni warra TDF wajjin mari'ateetiin bu'aa uummata isaa kabachiisuu danda'u humna ijaarameetiin hin jirudha. So uummanni sadarkaa adda addaatti ijaaramuun barbaachisaadha. Wanta dhufuu danda'uuf uf qopheessuun barbaachisaadha. Garuu hawaasni bal'aan walumaa galatti maal gochuu danda'a osoo naan jettee osoo mootummaa irratti kafuuf taate baay'ee miti wanti gochuu dandeettu. Akka nama dhuunfaatti maatii keetiif ollaa keetiif wanti tokko inni gochuu dandeettu jiraachuu danda'a. Yeroo badaadhaaf qopheessuu waan akkasii. Sanii ala garuu opshiniin jiru baay'ee limited waan ta'e muraasa. Gaafii xumuraa bira geenyee jirra. Gaafiin xumuraa kiyya haaluma kamiin keessattuu seenaanis seeraanis yoo ilaallamee jedhu mootummaan zalaalam jiraatu yookiin umrii isaa guutuu jiraatu hin jiru. Yookaan bu'aa yookaan du'a. Lamaanuma kana. Gaafa qabsoon uummata Oromoo galma gahe hooggantoonni fi hayyoonni Oromoodhaa biyyattii san bulchuudhaaf qophaa'anii jiru jettee yaaddaa yookiin immoo seerumaa fi heera biyyattiin amma qabduun dhaalanii itti fufammoo waan qophaa'eerutu jira. Yeroo ammaatti dirree Oromoo keessa fragmenteeshinii guddatu jira. Gara tokkoon warri akka jaarmayaa siyaasaatti ijaaramanii akka mormitootaatti biyyatti hojjetaatiin turanii guutumaan guututti akka maqaa jaarmayaatti maqaa qabatanii haa jiraatan malee haalli itti hojjechuu danda'an hin jiru. Ofiisii ilaalteetiin hojjette KFO socho'aatiin turanii yeroo dheeraadhaaf sochiin isaan mul'isan suni haga tokko hawaasa biratti fudhatama argateetiin jennaan dhiibbaan adda addaa irratti godhamu jalqabe. Jawaar fa'aa hidhamuunis Baqqalaan fa'aa hidhamuun kan waan wal qabatudha haga tokko. Jaarmayaan sun amma akka hooggansi jaarmayaa sanii jedhutti oofisa 206 keessa 203 jalaa cufame oofisa 3 qofatu amma hafeetiin jira. Oofisummaan sadiin sun iyyuu haalli isaan itti hojjechuu danda'an hin jiru. Guutumaan guutuutti socho'anii waa hojjechuu hin danda'an. ABO osoo ilaalte akkasi. ABO'n jaarmayaa akka maqaa ABO kana Oromoon hin deeggarre hin jiru. Jaarmayichis deeggarsa baay'ee qaba. Sochii gochuu hin dandeenye garuu hojjechuu hin dandeenye akka jaarmayaatti jechuudha. Hooggansi jaarmayaa sanii obbo Daawud fa'aa akka manaa hin baane karaa adda addaatiin dhiibbaan adda addaa irratti godhamaatiin hin ture. Jaarmayicha mataa isaa bakka lamatti qooduudhaaf dhiibbaa adda addaatti godhamaatiin hin ture. Haala amma lafarra jiru irratti haalli isaan socho'aniitiin dalagaa silaa jaarmayaan mormituu dalaguu danda'u itti dalagan hin jiru. Wanti isaan filannoo keessaa of baasanis suma kana. Kanaaf wanti karaa saniin godhamaatiin hin jiru homaa hin jiru jechuu dandeetta. Homayyuu hin jiru. Karaa daasporaa kanaan akkuma reefsitti kaasee fragmenteeshinii guddatu jira. Amma garuu haga tokko namoonni walitti dhufaniitiin fragmenteeshinii kan haala balleessaniitiin haala qindoomina qabuun akkamitti hojjechuu dandeenya wanta jedhu irratti walii galteen uumameetiin jira. Frameworkiin namoonni necessarily walii hin galle, namoonni necessarily walii hin jaalanne walitti dhufaniitiin dhimma sabaa irratti wajjin hojjechuu danda'an
qophaa'eetiin jira. Akkuma isin jedhe kun yeroo ji'a tokko keessatti akkanatti waan annaa'us ta'uu natti fakkaata. Walumaa galatti garuu qophiidha Oromoon waan naan jettee fi qophii miti. Dalagaa guddatu eegama gara Oromootiin. Gaaffii kana wannis gaafadhee fi asiin duras kora gurguddaatu ture fakkeenyaaf kora akka Atlaantaa fa'aa jechuudha. Gaafa hayyoonni Oromoodhaa hundi isaanii wal gahaniitiin seeraa fi heera ittiin bulmaata barreessaa turan yookiin dagaagsaa turanitti jechuudha. Wanti sun karatti dhaabbate. Ammas gaafa Oromoon biyya bulchuudhaaf koreen isa gahe yoo wanni jijjiiramu jiraate jechuudha. Waan saniif qophiidhaa kan jedhuuf gaaffii kana kaasee eegalatooma. Sirriidha. Qabatamni gaafa 2016 turee fi wanti amma jirullee tokko miti. Waan adda addaatu jira. Oromoon yeroo baay'ee aangoo bira gaheetiin aangoo irraa dhiibamuun wayita aangoo bira gaheetiin jedhe dalagaa dalaguu qabu. Waliigaltee of keessatti uumuu qabu. Neetworkii, konsensusii irratti hojjetamuu qabu. Build ta'uu qabu, build gochuu dhabuudhaan of miidhee jira Oromoon gaaffii wayitiyyuu qabu. San ifumaan ifatti dubbachuun barbaachisaadha. Garuu rakkoowwan dogongorawwan asiin dura uuman irraa haala kamiin baranneetiniin qabatamama jiru kana keessatti wanta deebii ta'uu danda'u tokko hojjechuu dandeenyaadha. So projektiin amma inishatiiviin amma reefti haasa'u kun ka diyaasporaa kanatti godhamaatiin jiru yaadni isaa inni kun jaarmayaa siyaasaatii miti. Jaarmayaa siyaasaa bakka bu'uufii miti. Jaarmayoonni siyaasaa kunniin hojii isaanii hojjechuu akka danda'an gargaaruudha. Hojiin diyaasporaa hojjechuu danda'u hojii gargaarsaati. Sanammoo hojjechuu hin danda'a. Sunis ammoo bu'aa qabeessa ta'uu kan danda'u haala qindoomina qabu tokkoon hooka godhamu taateedha. Namni martinuu ganama hirribaa ka'eetiin ajandama sooshaal miidiyaa irratti argu tokkoof deebii ka kennu sanuma wajjin guyyaa guutuuf dhukkubsaa of daddafsaa hooka oolu taate bu'aan qabu. Akkanumatti baraadhaatiin akkanumatti wacaatiin oolta. So kallattii wahii kaahamee haala sochii diyaasporaa jiru kana qindoomina haala qabuun sochii biyyatti godhamaatiin hin jiru yookiin immoo sochii biyyatti godhamuu qabu akka godhamuu danda'u taasisuu danda'uudha. Inni kun karaa tokko rakkoo amma isin jedhu kanaaf deebii ta'uu danda'a. Kuni garuu sochii diyaasporaa irraa godhamu waan ta'eef sochiin kun immoo sochii gargaarsaa waan ta'eef by definition baay'ee waan muraasaadha. It's limited wanti inni gochuu danda'u jechuudha. Garuu kun yoo garanaan hojjetameetiin hin jedhee achittis wanta godhamuuf hiree banuu danda'a. Dhiibbaa adda addaa gochuu danda'a. Namoonni hidhaman akka hiikaman opportunity uumuu danda'a. Lafarrattis qeerroon qarreen dargaggoonni Oromoo karaa adda addaatiin of ijaaruu akka danda'an waan amma deemaatiin hin jiru kana diduu akka danda'an hiree banuu danda'a. Garuu ammoo walumaa galatti haala amma jiru laalteetiin hin jette qophiin jiru baay'ee gahaa miti. Galatoomii Dr. Awwalmee yeroo hedduu gaaffiif deebii kiyya booda carraa tokko namaaf kenna. Sunis dhaamsa Oromummaa uummata Oromootiif dhaamtan yoo qabaattan carraa isiniif kenna. Wanti an amma jalqabarraa hagamma haasa'e kun hindi dhaamsa. Rakkoo adda addaatu jira. Chaalenjiin biyyattii san akka biyyattiis Oromoo immoo in particular haala adda ta'een mudataatiin hin jiru jira. Wanti amma haasofni kun hundiyyuu rakkoowwan kun maal fakkaatan waan jedhudha. Achuma keessatti immoo rakkoo kanaaf wanti hiikaa ta'uu maa inni wanta jedhudha. I think indicate waan godhe natti fakkaata. Namni haasaa keenya marii keenya caqasu I'm sure hin hubata maaltu ta'uu qaba wanta jedhu. Kanaafuu galatoomaa isinis dhufuu keessaniif maqaa daawwattoota kiyyaatiin hedduu isin galatoomfadha. Galatoon. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo ammas irra deebiidhaan sagantaan sona guyyaa keenyaa kana fakkaata ture. Turtiin Dr. Awwal Aloo wajjin taasisaa turre kana sona guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf turtii gaarii nuuf qabaadha.